Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka nagaa jirtu obboleeyyantii hordoftoota akkaataa akkatti geemaatu hojjennu isiniifan himaadha. Inni kun furna duqeetii jedhama. Akkuma hojjettaniin isa kanaan gingilchinaa jechuudha. Furna duqeetiidha. Inni kun ammoo haliiba. Yoo duqeetii haliiba booddeerii yoo qabaatan rakkoon qabu isa daakuu jechuudha. Inni kun ammoo kaameraadha. Inni kun ammoo killeedha. Inni sadaffaan ammoo kun kanarra jechuudha. Isa kana meeshaa daakuu boqqollooti jechuudha. Isa boqqolloo irraa hojjetamu kanaatti jechuudha. Walumaan ilaalla. Inni kun sukkaara. Haliibni isa kanaa jechuudha. Akkuma isinitti tole zabaadii irraallee hojjetuu dandeettanii. Akkuma argattan inni kun baking powder jedhama. Walumaan ilaalla. Harka tokkoon kaameraa kan qabnu bilbila qabadha. Sukkaara mankaa guddaa jechuudha. Lama akkuma isinitti mijaa'in jechuudha. Ani mankaa guddaa sadiitti godha jechuudha. Duqeetiin kun ammoo isa kana tokkoo fi gimmaashaa jechuudha. Kaasa tokkoo fi gimmaashaa jechuudha. Kaameraa mankaa guddaa tokko gimmaasha akkanas itti gootanii akkuma isinitti tole yoo daftanii godhuu barbaaddan tokko guutuu itti godhuu dandeessu. Yoo turtaniillee godhachuu barbaaddan akkuma isa kana akkanatti godhaa jechuudha. Baking powderiin ammoo kun akkuma argattanii mankaa shaayii gimmaasha jechuudha. Itti aanuudhaan meeshaa boqqolloo irraa hojjetamu jechuudha. Mankaa guddaa isa lamatti goonaa jechuudha. Akkasii isa kana walitti makannaa jechuudha. Irraan ammoo killeedha. Killee isa kana itti goonaa jechuudha. Soogiddaillee akkuma isin mijaatti manka shaayii tokkollee haa ta'u gimmaashallee haa ta'u akkasitti godhattanii yeroo hundaayyuu itti buufadheera jechuudha. Amma immoo haliiba itti dabalaa jechuudha. Bishaanis isa kana gimmaashaa itti dabalannaa jechuudha. Akkuma argattan kana jiisee geessee jira. Hanga daqiiqaa 35 akkas turtaniiti godhuu dandeessu jechuudha.